السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرت كو جنتو تاف جالة تمتو هردو تو تغبياتو بي نگيني كي سامبردا نغجرا الحمد لله ايغا كو جنتو تاف جالة تمتو هردو تو كينا وجه الرسول تي دي بي نجرا ورو نجرو جل كباتي غروتو channel كان افتن سبسكرايب gochuda mati ken dabalama mati ken kanta ta like share gochuda no china dabada sin injida eega gabayatu birrattu defanno wan garagara hala jireenya hinya wal qabate udefanno guyya guyyatti no barbaachisan fi jireenya keenya keessatti no barbaachisan isbiran gaantuun kiyan yadatama kana bodas kanneen no isbiran gaajara eega kana cinatti wantoonni beeku fi dhaga'u qabdan yoo jiraate nagaafachuu hin dagatina sin injida kana fi udefanno guyyaarraa isbiran gahu deemu akkuma guyyaa kaleessa waadaa sin galetti eega meeshaalee jaarsa manaa guyyaa tokko lama darban keessatti isbiran gahee jira astirra kanatti aansuudhaani akkata gaafii keessaniitiin quantity yookaan ammoo herreega ijaarsa manaatiif nu barbaachisanii isin biraan gahuudhaaf deema jechuudha. Kanaaf gaafii hedduu keessanii kan ta'e mana tokko luukii jahatamaan qorqorroo normaaliidhaan ijaaruu fi qarshii hammam nu gaafata jalqaba sarara kaasee hamma xumuraatitti ijaarsi mana kana nu barbaachisu qarshii hammamii ogeessi mana kana nu ijaaramu qarshii hammam nu gaafachuu danda'a tokko meeshaaleetiif qarshii hammam baasuu dandeenya kan jedhu tokko isaatiin herreega isaa isin biraan kan gahu ta'a jechaadha. Kanaaf hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerra kenna viidiyoo kana laayik gochuudhaan seenaatii daawwadhaa isin hin jira. Kanaaf akkuma jalqabarratti isin kaasuuf jaaletti kallattii mangaroo odeeffannoo keenyaatti yoo isin seensisu jalqabarratti mana kamuu ijaaruudhaaf dhakaadha kan nu barbaachisu. Eka dhakaa manicha kana nu barbaachisu qorqorroo dabalatee akkasumas ammoo manichi kan ittiin ijaarame yookaan immoo diizaayinii isaa kan ittiin dalagame bulokkeettiidhaan jechaadha. Kanaaf dhakaa mana kana nu barbaachisu qarshii 15,000 bituu ni dandeenya. Kana jechuun meetira kuubii 27 nu gaafata jechaadha. Kana akkaataa seera ijaarsa biyya kanaatitti Ethiopian Standard Construction kan jedhamutu jira. Seera ijaarsa biyya kanaatitti akkaataa standard isaatitti herreegni kan itti dalagame meetira kuubii 27 sin gaafachuu ni danda'a jechaadha. Dhakaa manicha kana nu barbaachisu kana gama qarshiitti yoo jijjiirru qarshii 15,000 sin gaafachuu ni danda'a jechaadha. Ittaan suudhaanii simmintoodha. Simmintoon mana kana nu gahu kuntaala 55 nu gaafata. Yeroo kana gabaarratti kan inni ittiin gurguramaa jiru qarshii 900 fi 80 gurguramaa jira. Walumaa galatti jalqaba isaa akkasii hamma xumuraatti mana fincaanii dabalatee keessa mana girgiddaa isaa akkasumas ammoo lafa isaa irra kan nu barbaachisu konkiriitii isaa irratti kolonii fi biimee irratti jira. Haardikooriin jira akkasumas ammoo hoolii girgiddaa isaa irratti kan nu barbaachisu jalqaba irraa kaasee hamma xumuraatti gama qarshiitti yoo jijjiirru qarshii 54,000 nuuf gahuu ni danda'u. Kan ammoo qarshii 54,000 yoo qopheessitan isiniif gahuu ni danda'a jechaadha. Ittaan suudhaanis sadarkaa sadaffaa irratti ashawaadha. Ashawaan manicha kana nu gahu jalqaba isaa irraa kaasee akkuma simmintoo irratti isin jedhee hamma xumuraatti kan nu barbaachisu makiinaa lama siinotiraakiidhaan kan inni itti gurguramu. Siinotiraakiin tokko yeroo kana gabaa irratti qarshii 8,000 kan inni gurguramaa jiru jechaadha. Walumaa galatti lama isaa bituudhaaf qarshii 16,000 nu gaafata. Qarshii 16,000 qopheessitan as birattis isin gahuu ni danda'a isin jechuu barbaade. Egaa manichi bulokkeetti waan ijaaramee fi kolonii fi biimii irratti agrigeetiin yookaan ammoo xaxariin nu barbaachisa. Xaxariin mana kana nu barbaachisu meetira kuubiidhaan meetira kuubii kana gama qarshiitti yeroo jijjiirru qarshii 8,000 isin gaafachuu ni danda'a isin jira. Egaa akkuma jettootaaf jaalatamtoota hordoftoota kenna tokko meeshaalee isaa gatii isaa akkaataa isaatiin isin biraan gahaa jira waan ta'eef qalbiidhaan akkan hordoftan gamanumaan affeerraa kooti. Sadarkaa shanaffaa irratti kan isin biraan gahu sibiila jechaadha. Sibiila jechuun feerroodha. Feerroon yeroo kanatti gatiin isaa baay'ee dabaluudhaan wal qabate guyyaa kaleessa tokko isaatiin abbaa 8 abbaa 10 12 14 16 fi 20 akkasumas immoo 24 gatiin isaa maaliin akka jiru isin biraan gahee jira. Kanaaf ijaarsa mana keenya keessatti irra caalatti kan nu barbaachisu abbaa 10 fi abbaa 12 jechaadha. Manneen namoonni baay'een ijaarachuu kan danda'u kan humna keessanii kan ta'e mana sadarkaa sheepii garaagaraa L sheepii, U sheepii fi saarvisii kanaan alatti mana viillaatiif kan nu barbaachisu abbaa 10 fi abbaa 12 jechaadha. Isa sadarkaa sanaa ol ta'e G+1 irraa jalqabee hamma G+2 manneen ijaarachuu barbaadan irratti yoo ta'e abbaa 16, 18 fi hamma 20 isin gaafachuu ni danda'a. Akkuma isin jedhetti achirraa kanaaf ammoo abbaa 20 fi 24 riqichaawwan garaagaraa fi manneen keessan ni cita jettanii yoo shakkitan yookaan ammoo jalli mana keessanii kana dura yookaan lafa boollaa yoo ture achirratti ijaaruu yoo barbaadan abbaa 20 fi 18 yoo fayyadamtan yookaan 16 fayyadamtan baay'ee baay'isa isin jechuu barbaada. Kanaaf kan nu barbaachisu mana diizaayinii guyyaa har'aa isin biraan gahaa jiru kana keessatti abbaa 10 fi abbaa 12 jechaadha. Abbaan 10 beergaa 43 isin gaafata. Abbaa 12 beergaa 30 isin gaafata. Beergaa jechuun sibiila akkaataa itti taa'amu kanaan kan itti gurguramu jechaadha yookaan immoo meetira 12 jechuudha. Meetirri 12 isaa yookaan immoo beergaan tokko qarshii 850 gurguramaa jira. Abbaan 12 beergaan tokko qarshii 1,225 gurguramaa jira. Kan inni isin gaafatu beergaa 30 jechaadha. Beergaan tokko meetira 12. Walumaa galatti abbaa 10 kana bituudhaaf qarshii 36 fi 600 isin gaafata. Abbaa 12 kana bituuf qarshii 36 fi 700 isin gaafata jechaadha. Walumaa galatti qarshii 73 fi 300 akkasii isin gaafachuu ni danda'a.
Ittaan suudhaan istaafaadha jechaadha. Istaafa jechuun koloniif biimii irratti sibiila feerroo abbaa kudhanii 12 simbiraan gahaa ture kana kan ittiin hiinu jechaadha. Kun ifa gala isinii jedhee yaada maaliif yeroo baay'ee irratti deebi'ee simbiraan gahaa ture waan ta'eef inni kun kiiloodhaan kan gurguramu kiiloogiraamii tokko qarshii 170 kan inni gurguramaa jiru walumaa galatti mana kanaaf kiiloogiraamii 30 nu gaafata jechaadha. Kana gama qarshii irratti jijjiirru qarshii 5,100 siin gaafachuu ni danda'a. Ittaan suudhaan akkaatuma tartiiba ijaarsa mana keenyaatiin bolokkeetti jechaadha. Bolokkeettiin sadarkaa lamatu jira. Bolokkeetti noormaalii fi bolokkeetti karviidha jechaadha. Karvii jechuun afoo isaa irratti paarafiitii fi wantoota garaagaraa geedhiidhaaf bareedinaaf kan itti fayyadamnu afoo mana keenyaa irratti jechaadha. Isa kana warroonni mana mukaan ijaartanii bolokkeetti ijaartanii yoo fayyadamtan baay'ee tokko bareedina mana keessaniitiif walumaa galatti bolokkeetti noormaalii kan ta'e abbaa 15 gatiin isaa tokko isaa qarshii 15 jiraachuu isaa simbiraan gahee jira. Walumaa galatti bolokkeetti 3,400 nu gaafata inni kunis abbaa 15ti. Akkuma yeroo baay'ee simbiraan gahaa turetti ijaarsa manaa keessatti fi keessa paartishinii muruudhaaf yoo barbaanne abbaa 15 fayyadamtan baay'ee tokko baay'isa. Isachirraa fi ammoo magaaziina garaagaraa fi dallaa warroonni ijaaraa barbaadan abbaa 20tti fayyadamtan baay'ee tokko bareeda inni namoota iyyuu qarshii 17 jiraachuu 17 hamma 19tiin jiraachuu isaa simbiraan gahee jira. Walumaa galatti isa kana bituu barbaadan bolokkeetti noormaalii ta'e qofti qarshii 51 sin gaafata. Karviin kun bolokkeetti 100 sin gaafata. Tokko isaa qarshii 40 gurguramaa jira yeroo kana. Walumaa galatti qarshii 4,000 sin gaafata jechaadha. Bolokkeetti karvii ta'e kan noormaalii boca qajeelaa qabu. Walumaa galatti bolokkeetti 55 yoo qopheessan qarshii isaa isinii gaha jechaadha. Qarshii 55 isin gaafachuu ni danda'asin jechuu barbaada. Ittaan suudhaan sibiila jechaadha kan balballi keenya sadarkaa lamaanii kan inni galu kan mukaa fi kan sibiilaatu jira. Kan mukaa kutaa keessatti galfachuu warreen barbaadanii fi kan alarraas kan sibiilarraa dalagamu jira jechaadha. Inni alarraan dalagamu akkuma guyyaa kaleessaa simbiraan gahee turetti kaareen tokko qarshii 3,500 kan qajeelaa noormaalii kan ta'e kana jechaadha. Diizaayina garaagaraa kan ofirraa hin qabne. Walumaa galatti kaaree 12.6 kana hojjisiisu yoo barbaadan qarshii 44,100 sin gaafachuu ni danda'a. Inni kun ammoo keessa manaatti galchuu barbaadan tokko isaa qarshii 9,000 kan inni dalagamu jechaadha. Akkaataa kanaan beektanii akka itti fayyadamtan jechuu barbaada. Inni itti aanu balbala alarraa kanaaf daawwiteedha kan inni barbaachisu. Daawwiteen kunis kaariidhaan gurgurama akkuma guyyaa darbee simbiraan gahaa turetti qarshii 2,000 gurguramaa jira kaareen tokko. Inni mul'ifne yoo ta'e immoo qarshii 2,200 gurguramaa jira. Walumaa galatti mana keenya kana kan diizaayinii guyyaa irraa simbiraan gahaa jiru kana fi qarshii inni barbaachisu qarshii 15 yoo qopheessan isiniif gahaa jechaadha. Daawwitee isaa qofaa fi sibiilichaaf qarshii 44,100 daawwitee isaatiif qarshii 15,000 walitti dabaltanii hamma akka isin gaafatu irra gahuun waan salphaadha jechaadha. Itti aansuudhaan qorqoorroodha jechaadha. Qorqoorroon tokko yeroo kana gabaa irratti qarshii 600 gurguramaa jira. Manicha keenyaaf kan barbaachisu isa 60. Walumaa galatti kana yeroo waliin baay'ifne qarshii 36,000 isin gaafachuu ni danda'asin jechuu barbaada. Ittaan suudhaan qorqoorrootti aanseetii mismaara jecha kan nu gaafatu egaa manicha keenya mukaan ijaarre bolokkeettiidhaanis yoo ijaarre mismaara iddoo ta'etti itti fayyadamuun keenya dirqama waan ta'eef qarshii 5,000 isin qarshii 5,000 yoo qopheessa isiniif gahuu ni danda'a. Kana jechuun saanduqa 6 bituu dandeettan isiniin jechuu barbaada. Ittaan suudhaan akkuma jalqabarratti isiniin jedhetti mismaaras ta'e muka manicha lamaan irrattu diizaayina kamuu naa ijaaramu kana ijaaramu bolokkeettiidhaan naa ijaaramu muka isin gaafata. Mukni isaa qarshii 5,000 isin gaafachuu ni danda'a maaliif girgiddaan isaa garri gadaanu bolokkeettiidhaan waan ijaarameef gubbaa isaa qofa irratti muka isin gaafata. Isa kana gama qarshiitti yeroo jijjiirru qarshii 15,000 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon isin biraan gahaa jiru ammas akkuma itti fufeetti jira. Sadarkaa kanatti aansee mukatti aansee kan jiru Silentii kornisii fi seeraamikii jechaadha. Keessi mana keenyaa warroonni kornisii fi seeraamikii galchuu barbaadan kaaree 91 ta'a. Manni luukii 60 kamu kaaree 91 ta'a jechaadha. Keessisa kornisii yeroo kana qarshii 450 gurguramaa jira. Guyyaa kaleessaa isin biraan gahee jira. Isa kana gama qarshiitoo jijjiiru qarshii 41,000 isin gaafachuu ni danda'a. Seeraamikiidhaaf ammoo qarshii 51,000 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Ittaan suudhaan mana fincaanii keessaa fi shaaworiidha galchuu barbaadan kwaantiisaa yookaan ammoo herreegni walii galeessa bittaa meeshaa dabalatee ogeessa dabalatee bishaan isa keessa diriirsuu dabalatee walumaa galatti qarshii 40,000 isin gaafachuu ni danda'a. Mana fincaanii alarraa yookaan ammoo namoonni hin barbaanne siif taankarii fayyadamuu dandeettanii siif taankariin xiqqoo qarshiin isaa waan dabaluu fi mana fincaanii alarraa yoo ijaartan qarshii 25,000 isinii ga'a.
sadarkaadhuma irratti mana keenya jalqaba isaarra kaasee hamma sadarkaa ammas hin jedhe kana irratti geenne yoo jenne kwartisiin nu barbaachise jechuudha halluu garaagaraa keessa isaa dabalatee ala isaa irratti qarshii 20 isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa kunyitoota jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo guyyaa irra qabadee isin dhufe kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture tokko meeshaalee gatii isaatiin kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture isa kana walii galatti qarshiitti yoo jijjiirru tokko meeshaalee kana walitti iddoo tokkotti deebifne jalqaba isaarra kaasee hamma xumuraatti meeshaalee nu barbaachisan kun qarshiitti hammam kan jedhuu fi qarshii 528 isin gaafachuu ni danda'a bittaa meeshaalee qufaaf jechuudha. Egaa ittaan suudhaanii laabarkoos humna namaatu jira ogeessi mana kan nu jira jalqaba isaarra kaasee hamma xumuraatti qarshii 140 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf ittaan suudhaanii akkaataa humna keessaniitiin akkuma kana dura baratametti yeroo darbe isin biraan gahaa turetti sadarkaa afuriin kan isin biraan gahaa ture sadarkaan arfan kunniin mana tokko ijaaruu barbaadanii ijaartanii ulaagaa isaaf barbaachisu hunda guuttanii kornisii dabalatee seeraamikii lafarra akkasumas ammoo wantoota isaaf nu barbaachisan maficcaanii keessaa fi ala shaaworii keessa manaatiif alatti galchuu barbaadan qarshii hammam kan jedhuu fi ittaan suudhaan ammoo akkuma nama baay'ee biratti baratamaa ta'e mana ficcaanii keessaas kan hin barbaanne seeraamikii fi kornisiis kan hin barbaanne akkuma ta'etti xiqquma midhaasetti galuu namoota barbaadantu jira. Ittaan suudhaan ammoo seeraamikii qofa keessattuu namoonni afata garaagaraa yookaan ammoo jira minxaafiin gosa hedduutu jira keessa isaa galchuu barbaadan seeraamikii isin hin gaafatu seeraamikii qofa dhiiftanii sachirraa fi ulaagaa isaa hunda guutuu warroota barbaadanii sadarkaa sadaffaa irratti shaaworii fi seeraamikii qofa dhiistanii kornisii isaa galchuu warroota barbaadanii fi dhuma isaa irratti ulaagaa hunda guuttanii warroota galchuu barbaadanidha jechuudha. Kanaaf gatii isaa tokko isaatiin hammam isin gaafata kan jedhu isin biraan gaa jalqaba irratti shaaworii fi mana ficcaanii keessatti dhiistanii seeraamikis dhiistanii kornisis dhiistanii qarshii 535 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Bittaa meeshaalee dabalatee ogeessa isin ijaaru dabalatee mana keessa midhaasitan itti galuudhaaf qarshii 535 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a. Sadarkaa lammaffaa irratti seeraamikii qofa keessaa dhiistanii sachirraaf immoo ulaagaa hunda guutuu barbaadan yookaan immoo ficcaanii keessaaf alattis shaaworis keessaaf alattis akkasumas immoo kornisis galchuu barbaadan qarshii 620 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Ittaan suudhaan sadarkaa sadaffaa irratti mana ficcaanii fi kornisii qofa dhiisuu seeraamikii qofa dhiisuu barbaadan qarshii 580 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a. Dhuma irratti walumaa galatti ulaagaa isaa barbaachisu hunda guunne mana ficcaanis keessaaf alatti shaaworis keessaaf alatti seeraamikii lafa isaarraa fi kornisii gubbaa isaarraa diizaayina bareedaan galchuu barbaanne shiboo elektiriikii mana keessaa harkisuu barbaanne bishaanis mana keessaaf ala irratti kiichinii isaas babbareechine galchuu yoo barbaanne qarshii 670 yoo qopheessan isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Inni kunis akkanumaan lafa kamee waan hojjetame utuu hin taane akkaataa seera ijaarsa biyyattii irratti kan hundaa'ee fi diizaayinii isaa harka kennaan kan hojjetame irree kana irra geenye kan isin biraan gahaa jiru jechuudha. Waan namootni galatoomaa galanni keessan dachaadha odeeffannoo kan akka wal biraan geettanis abdii qaba akka ifa isinii ta'es abdii qaba. Egaa gaafii fi yaada qabaattan koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatina isiniin jechuu barbaada. Amma sirra deeguun horuun jiru jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanatti subscribe gochuudhaan maatii keenyatti balama odeeffannoo guyyaa irraa isin biraan gahuuf yaade kana hanga ammaa isin biraan gahaa ture viidiyoo biraatiin agalutti nuti nagaan nuuf turan geenye keenya bakkuma jirtanitti isin qaqqabu isiniin jecha.